ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ነጋ ኬሰኒ ኡመተ ፍቅሪ ጅርቱ ነጋዳ ነጋ ኮዳ ገለተ ዋቀዮ። ይህ ነገር ድራማ ነው ወይስ እውነት ነው? ምንድን ነው አልገባኝም። አረማርኛadhaan isinitti dhufe jechuudha. Har'a Amaariñaadhaan isinitti dhufe jechuudha. Nagaa waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu uummata fiqirii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Warroonni maatii naatatan guddaa galatooma, warroonni maatiin taane maatii ta'a. Bilis gaafa viidiyoo laaltan laayikii godhaa ba'a jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee kana baay'ee nan laala garuu wanti naan galle tokko jira jechuudha. Namni tokko miidiyaa guddaa erga qabaatee waan hin taane maaliif gagadhiisa? Daanii nama haadha mana namaa akka jaallatee jirudha kan inni viidiyoon isaa gagadhiisu jechuudha. Kana maalirraa barannaa? Daanii sirraa maal barannaa siin jechaan jira. Haadha mana namaa akka jaallatte akka yaani kana nu barsiista moo maal sirraa barannaa? Dhugaa rabbii garaa gabbitti nama ja'a wantichi dubbachuuf jechuudha. Tokkoffaarratti jaalalli waan birriidhaan wayimmoo qabeenyaan mana warqii kanaan miti jaalalli kan madaalamu. Jaalalli jaalala. Kaleessa mana siin bitaa maqaa keetiinii na jaalladhu jedhee yeroo inni viidiyoo sana gadhiisee argeera jechuudha. Kana jechuun jaalalli qabeenya yoo ufee hin bada jechuudha. Sababni isaa qabeenyi kuni har'a wanti tokko itti dhufee ta'uu danda'a, baduu danda'a, gubachuu danda'a qabeenyi jechuudha. Qabeenyi sun bannaan mucayyoon qabeenya kee ilaaltee dhufte sunillee si dhiistee baddii jechuudha. Namni jaalalaa fi qabeenya maaliif tokko godha? Yeroo baay'ee gaaffii kan natti ta'u kanadha jechuudha. Jaalalli mataa isaati jaalala bakka jaalalli akkamitti isinitti nama waan inni ibsamuu hin qabu. Namni tokko ani fakkeenyaa fi nama tokko gaafan jaalladhu qabeenya isaa ilaaliin bareedina isaa ilaaliin hin jaalladhe taanaani qabeenyi sunis bifni sunis baduu ni danda'a. Gaafa sunuun duubade ani eessan deema? Kanaaf viidiyoo moo hojjetta miidiyaan gurguddaan viidiyoo waan hin taane hojjettu jedhu jechuudha. Dhugaa rabbii mee waanuma ta'u hojjedhaa nu barsiisa. Dhugaa rabbii kana dhaloota booddee keessan jiraniif waan gaarii barsiisa. Kan maaliif isinirraa baranna? Niitii nama akka jaallachuu danda'amu kana sirraa baranna. Akka nama makiinaadhaan affantee fuutee deemtee suura qullaa kaastee poostiin go'a jettee asfaraarraatu kana sirraa barannaa? Viidiyoo keerraa kana barannaa? Ani kan isin garramu jechuudha. Nan laala garuu laayikiin godhu. Laayikii ani godhu viidiyoo bareedaa viidiyoo yaanni isaanitti toledha. Dhugaa rabbii maaliif waan hin taane sammuu keessanitti hin galchina, waan hin taane ilaaltanii jechuudha.